amma kan hin jiru biyya Imaaraatii keessadha. Maqaan koo Qabbanuu Qoricheen jedhama. Biyyi koo biyya sadan Iluu Aanaa Iluu Galaan Ijaajjii jedhamti. Haati koo kan na jalaa duute torban sadiidha. Torban sadan kana keessatti sababni haati koo na jalaa duuteef sababa qabeenyaati. Obboleessa kootu qabeenyaa irratti muggutee qabeenyaa sana gara isaatti sassaabbate. Gaafa inni qabeenyaa sana gara isaatti sassaabbatu haati koo kuni of xaxaruu dadhabdee qorichaan of ajjeestee jirti. Qabeenyi sun gara obboleessa kootti raggaasifamee jira. Ammas ta'ee ijoollee sadiin qaba. Ani mana kana kan ijaare haadha kootii fi waggaa 10 biyya namaa keessa hanqaraattate mana kana ijaare. Mana kana ijaaree haati koo keessa teessee naaf haa guddistu, naaf haa barsiistu ijoollee koo jedhee tanani malee qabeenyi kansaa haa ta'u jedhee miti. Kanaafiyyuu Oromoo koo Oromiyaa koo na gargaara. Guys, namni afaan Oromoo dhaga'u, namni namummaa dhugaan itti dhaga'amu, namni Oromoo ta'e, namni qajeelummaa keessa isaatii qabu hundumtuu jechuudha. Viidiyoo kana copy link share godheetu nama baay'ee biraan ga'a. Adaraa keessan viidiyoo kana akkasumaan ilaaltanii akkaataa salphaatti bira hin darbina. Harmeen keenya kun yookiin obboleettiin keenya kun jechuudha haadha ijoollee sadiiti. Biyya Imaaraatii keessadha kan isheen jiraattu yeroo ammaa kana waggaa 10 ol dadhabdee biyya ormaatti mana maadaamii keessatti jechuudha. Rakkinni meeqa isheerra ga'ee rakkoo meeqa keessa darbitee mana isheen harmee isheetiif ijaarte akkasumas ijoolleen ishee itti jiraatan jettee qabeenya isheen horatte jechuudha. Obboleessi ishee kuni jechuudha gara jabinaan mana murtiitti kasasee qabeenya isheen horatte kana hundumaa maqaa ofii isaatiitti jijjiirratee qabeenya kana hundumaa kan ofii isaatii godhatee jira. Harmeen obboleettii keenya kanaa jechuudha kana hundumaa dhaabbatanii ilaaluu waan hin dandeenyeef qorichaan lubbuu isaanii galaafatanii jiru. Waaqayyoo lubbuu isaanii haa maaru jenna. Waan goonu hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Oromoo kan taatan hundumti keessan garuu viidiyoo kana akkaataa salphaatti ilaaltanii bira hin darbina. Miira akkamii keessa ta'ee viidiyoo kana hojjechaa akka hin jiru anaaf Waaqayyo qofatu beekaa jechuudha. Adaraa keessan namoonni qaama mootummaa taatanii naannoo sana jiraattan akkasumas keessumaa namoonni naannoo sanatti hojii bulchiinsaa irratti hojjettan adaraa keessan viidiyoon kun akkuma isin qaqqabeen obboleettii keenya kanaa fi lubbuu harmee keenyaa fi furmaata wanta ta'uu adaraa keessan waan gaarii nu dhageessisaa isiniin jechuu barbaanna. Lubbuu harmee keenyaa deeffachuu hin dandeenyu garuu qabeenya obboleettiin keenya waggaa 10 ol mana ormaa keessatti dararamtee rakkattee ijoollee isheetiif horatte kanaa jechuudha. Obboleessi ishee hamaan kuni akkasumaan nyaatee akka hafu gochuun garuu gara fuulduraattis obboloonni keenya shamaraa akkasumaan haa dararamanii biyya ormaatti dadhabanii waan argatan hundumaa garuu akkasumaan haa dhabanii qofa utuu hin taane lubbuu isaaniif illee waastinnaa akka hin qabaanne eeyyamu wajjin walqixxeedha. Viidiyoo kana akkasumaan ilaalanii bira darbuun jechuudha. Adaraa keessan har'as taanaan obboloota keenya shamaraa mana maadaamii keessa hojjetan hundumaan isaaniif sagalee haa taanu isiniin jecha garuu har'a jalqabuu kan qabnu obboleettii keenya kanarraati. Ilmoon dhiiraa kamiyyuu kan akkas godhu yoo jiraate jechuudha waraabessa guyyaa saafaa wajjin walqixxeedha. Kanaafiyyuu obboleessi keenya kuni jechuudha murtoo isaaf malu hawaasa naannoo sanaa akkasumas qaama mootummaa naannoo sanaatiin argachuu qabaan adaraa koo Oromummaati. Viidiyoo kana copy link share gochuun hawaasa naannoo sana jiraatan hundumaa biraan naaf ga'a akkasumas immoo qaama mootummaa naannoo sana jiru biraan naaf ga'a. Ulfaadhaa galatoomaa. Thank you so much.